Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtanii nageenyi kiyyaa bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha mee har'ammoo waa tokko qabadhee dhufeen jira. Egaa sunis maayinni jechuun keessan hin oolu jechuudha. Egaa sagantaan keenya wal duraa duubaan jechuudha guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Sa'aatii isaa eeggate halkanirraa sa'aatii akka Itoophiyaatti jechuudha. Akka biyyaatti sa'aatii 4 irra kan isin bira ga'u ta'a jechuudha. Duraaf duuba isaa eeggate egaa oduuleen adda addaa illee ni darba. Kanneen nama barsiisoo yaani waan irraa baratamu tokko waan adda addaas ni jira. Waan akkasiis qabannee isiniif dhufna jechuudha. Maaliif beektota adda addaa illee warra beekan doktorota barsiisota baay'eetu jiru jechuudha. Gara fuulduraatti jara isinii fidetan isinillee isiniif affeeruudhaaf yaadaatiin jira karoorfataan jira jechuudha. Egaa hangasitti immoo mee barumsan kitaaba tokkorraa dubbisee har'a qabadhee dhufeen jira. Egaa waa dubbisuun gaariidha ilma namaatiif. Ilmi namaa waa dubbisuun gaariidha. Amma yeroo baay'ee nuti ilmaan Oromoo kun jechuudha. Yeroo baay'ee nuti kan itti fayyadamnu Feesbuukaa miidiyaalee adda addaa qofa kan nuti ilaallu jechuudha. Garuu kitaaba keessa yookaan immoo barreeffama keessa waa baay'ee arganna, waa baay'ee hubanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani baay'ee isaan mana keessaa qaba. Yoo xiqqaate 3, 4, 5, 6 waan akkasiin qaba mana keessaa jechuudha. Egaani haa ta'u fakkeenyaaf barumsa baay'ee namaaf kenna jechuudha. Barumsa baay'ee namaaf kenna yeroo jedhu kitaabawwan amma barreeffaman nuti akka qallaalitti ilaallu kuni dhugaadha. Beektotatu barreesse waan ta'eef waan hubatan barreessaniiti kan jirri ummataaf laatan jechuudha. Egaa mee har'a kitaaba tokkorraa barumsaan fudhadhee yookaan immoo anis dhiira waanan ta'eef amala dhiiraa keessaa rakkoo dhiirri qabu, rakkoo dubartiin yookiin shamarreen qabdu egaa hamma nan beeka waan ta'eef egaa anis keessa darbuu hin danda'a. Waa baay'ees na mudatee yookiin argees dabarsuu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee dargaggoonni yookiin ijoolleen dhiiraa jechuudha. Haadha manaa kiyyaa jechuudha. Haadha manaa kiyya yeroon bira gahu fedhiin koo naaf hin ka'u warra jedhantu jiru. Maaliif wanta akkanaa barumsa akka waa biraatti hin yaadinaa. Barumsa ilmi namaa otoo danda'e jechuudha. Sirriitti walirraa hubachuudha qaba jechuudha. Malee waan akkana barumsa gaariidha jechuudha. Toorraa hubattanii gaariidha yaada. Egaan egaamee hamma waan kana keessaa waan hin fudhe tokkotu jira. Anis immoo mudannoo kiyya yookaan immoo hiriyoottan kiyya yeroo jarri mudannoon kun jara qonnamu nan argas keessa darbee rasu waan ta'eef egaa yeroo baay'ee namni haadha manaasaa waliin yookaan immoo jaalalleesaa waliin wal qunnamu jechuudha. Baay'een dhiiraa jechuudha. Baay'inaan dhiironni jechuudha. Keessatti ijoolleen biyya Arabaa kana keessa jiraatan jechuudha. Wanta akkanaa ni mudata. Maaliif laata wanti kun kan jedhu yoon kaasee akkan beekutti yookiin immoo akkan yaada kootiitti akkan hubadheetti akkan keessa darbeetti akka nam tokkootti jechuudha. Anis irraa isiniif ibsuu nan danda'a jechuudha. Maaliif kanneen akkanaa kun dhiira yeroo baay'ee ni mudatu. Amma yeroo baay'ee qoricha isaati kan jirre fayyadaman ijoolleen biyyaa keessatti ijoolleen biyya Arabaa jechuudha. Qoricha jechuun yookaan immoo kiniina adda addaa jechuudha kan fedhii namaa kaasu jechuudha. Wanti kun garuu miidhaa cimaa qaba. Miidhaa cimaa qaba. Baay'een namaa garuu hin beeku waan kana jechuudha. Miidhaa guddaa namarraan geessisa. Fakkeenyaaf miidhaa inni namarraan gahu maa inni wattan fakkeenyaaf tokko lama si jedhee isin immoo miidhaa inni qabu yeroo hunda jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo yookiin dubartiidhaan wal geessu haadha manaa keetiin yeroo wal geessu yeroo hundumaayyuu kiniina sana fayyadamuu si bara jismiin kee jechuudha. Seelii dhiiga keetii waan akkasiitiin yoo ka'e malee akkasiin siif ka'uu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo fedhiin kun siif ka'uu hin danda'u jechuudha. Egaa ni mudata ilma namaa. Ani hiriyoo tokko baay'ees mudateera. Anas mudadhee keessa darbuu hin danda'a. Kanneen kana fakkaatan irraa isiniif himuu hin danda'a. Mee furmaanni isaa maali waan akka jedhu isin dubbanna. Miidhaa isaas furmaata isaas jechuudha. Gara booddeetti ni dubbanna jechuudha. Egaan yeroo baay'ee haati manaa
abbaa manaa ishee yeroo hiiktu argina. Yeroo baay'ee jaalallee ishee yeroo siin dhiiftu ni argina jechuudha. Ni argaa turres jechuudha. Yeroo baay'ee kanneen nam tokko yeroo dubbatu maal jedhu isheen gurbachii waa tokko hin danda'u kanaaf hin dhiisee deeme kan jettu jirti shamarreen jechuudha. Maaliif uumatu dhagaa baanedha jechuudha. Danda'een godhuu danda'ee fedhiin qabaatu tokko lama tokko na bira gahee bakka kanuma waa tokko hin jiru kan jirre dubbatantu jira jechuudha. Egaan dadhabbinni akkanaa maalirraa dhufaa yoo jennee ilaalle har'a jechuudha. Dadhabbinni akkanaa wanti inni dhufuu danda'uun sammuudha. Gabaabinumatti jechuudha. Maaliif yoo tanu ani akka kootti ani akka kiyyatti jechuudha. Sammuu kootiin amana. Sammuu kootiyyuu amma fakkeenyaaf mudannoo keessaa isinitti hima. Mudannoo keessaa jechuudha. Guyyaa tokko hiriyaan kiyya tokko jaalallee isaa yookiin jaalallee isaa kan jaallatu wayii fudhatee mana kiyya dhufe. Mana kiyya ogguu dhufuu wanti kuni isa rakkisee natti fakkaata jechuudha. Akka gaafasiitti jechuudha. Gaafa isa mudatu gaafas rakkoon qabu hin dhiise guyyaa gaafasii jechuudha. Guyyaa gaafasii akkana ta'e naan jedheetu rakkoon qabu bakka dhiisi bahu. Wooma tokko ta'a yookiin nyaata keessaa waan adda addaa ta'uu danda'a jedheetu man dhiise jechuudhaan. Egaan nyaata keessas ni jira wanti kun. Nyaata keessallee ni jira. Wanti qaama dhiiraa yookiin qaama jaarsa keetii akkas dadhabsiisuu danda'u maayinni tokko maajii naan jirti jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jiraattan ni beektani. Maajii jechuun kan waxii keessa yookiin immoo ittoo keessa buutee yeroo hojjetamu kan keessa buutee sochoofamtu sana jechuudha. Qimamii maajii jedhamtu jechuudha. Qimamiin kun biyya Arabaa adda addaa keessatti ni argamti. Awurooppaa keessatti illee ni argamti wanti kuni. Garuu otoo waan akkanaa jaarsa keetiif yookiin jaalallee keetiif nyaata akkanaa osoo nyaachisuu dhiiftee gaariidha jedha. Amma maajiin sun baay'ee ajaa'ibaa baay'ee qaama dhiiraa dadhabsiisa jechuudha. Namni himu. Amma Araboonni nyaatanu. Araboonni nyaata sana yeroo madaamiin jira abbaa jaarsa isiitiif hojjettu maajii sana keessa hin buusan. Maaliif rakkoo kana qaba waan ta'eef jechuudha. Rakkoo dhiibbaa qaama saala dhiiraa irratti uuma waan ta'eef jechuudha. Egaa ijoolleen keenya immoo hin beekani waan kana. Zimbeetuma waxii mi'aawu qofa ilaalu waan akkasii qofa ilaalu malee rakkoo inni fidu hin beekamu. Tokko maajii kanatu fida dadhabbina akkanaa jechuudha. Inni lammataanii egaa dhiifama yaadaan gara biraa kutee gurbaan hiriyaan kiyya hammaa jechuudha. Jaalalleen isaa kun hammas guyyaa biraa dhufte guyyaa biraa turanii ammas hogguu wal arganu ammas naa ka'uu didee yookaan immoo fedhiin koo naa ka'uu didee jedhee nagaa natti hime ammas jechuudha. Wanta akkanaa ni jira. Maaliif gurbaan kun duraan ka'uufii hin didu jechuudha. Garuu isa mudate sababa mucaa kanaa waliin guyyaa dursaa guyyaa awwala isheedhaan wal argu wanti kun isa mudateef sammuusaa amansiisee jira jechuudha. Sammuusaa maal jedhee jira? Isiitti akka fedhii hin qabaanne yookaan immoo akka isheedhaaf fedhii kaafachuu hin dandeenye na beekti jechuudha. Dhiirri jechuudha amala dhiiraa keessaa wanta tokko isinitti hin barbaadu warri dhiiraa kan beektu wanta akkanaa gaafa isin mudatu dhiifama gidduutti eegaa of ajjeesii hanga of ajjeesuu yaala jechuudha ilmi dhiiraa. Maaliif baay'ee wanta akkanaa yeroo dhiira mudatu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Maaliif anas mudatee ta'uu danda'a. Baay'ee qismii namaa cabsa jechuudha wanti sun. Fakkeenyaaf dubartoonni taradda'uu hin dandeessi. Maaliif yookiin haadha manaa isaatii yookiin isa jaallattii waan taateef ofirraa hin beeskiftu jechuudha. Garuu dhiira sanatti baay'ee ulfaata jechuudha wanti sun. Fakkeenyaaf fedhii irratti yeroo jirru wal qunnamuu qodaansaa kun meeshaasaa kun inni ka'uu didu baay'ee ofitti qaanfata jechuudha ilmi dhiiraa. Haa ta'u guyyaan kun gurbaan amma ani jedhu kuni guyyaa sana wanti kun isa mudatee jira. Sana booddee sammuusaa amansiisee jira. Sammuusaa akkamitti amansiise? Akka isheetti fedhii naan kaane jedhee akka naaf hin kaane jedhee of sammuusaa amansiisee jira jechuudha. Amma intala kana bira hammas guyyaa biraa yoo ogguu bira ga'u fedhiin isaa kun dhuma dide jechuudha. Dhuma maaliif?
sammuu keessa kaa'atee jira waan ta'eef kuni wallaaluma. Fakkeenyaaf amma guyyaa tokko haadha manaa kiyya wajjin wanta akkanaa naqunnamuu hin danda'a. Ogguun naqunnamu waan sana sammuu keessaa of baasuu yaaluudha hamma dandeessu tokko jechuudha. Yeroo baay'ee namni kan walii waan akkanaatiin jechuudha. Baay'ees nan beekas argaa turres jechuudha. Maal akka nu godhuuf guyyaan ishee bira gahe akka fedhiin koo naaf hin kaane nan beeka waan jedhu of amansiisee of keessa kaa'ee jira ilmi dhiiraa sun jechuudha. Gurbaanni sun jechuudha. Mucaan sun jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Maal gochuu qabdu waan kanaafi sammuu keessan keessaa osoo balleessitanii gaafa guyyaa lammataa fedhiin kee sirriitti si ka'aa jechuudha. Sirriitti siif ka'uu danda'a jechuudha. Sammuu keessa kaa'achuudhaan garuu miidhaa cimaa sirraan gahaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii bira osoo deeme gurbaanni kun jechuudha. Osoo dubartii bira deemeesi bakka fedhiin koo yeroon shamarran bira gahu yookaan immoo dubartii bira gahu naaf hin socho'u jedhee sammuu keessa kaa'ata taanaan shamarree kan bira yoo dhaqeeyyuu fedhiin isaa ka'uufii hin danda'u jechuudha. Kun immoo dadhabbina sammuuti jechuudha. Dadhabbina sammuuti. Sammuun kee waa qabee akka waraqaaf akka gahu waa hin gadhiisu taanaan hangatti dhaqxee jechuudha. Osooti biran gahin meeshaan kee kuni si fedha si feesisaa jechuudha. Inni dhaabbata. Guyyaa ishee bira geesse garuu yemmuudhuma ishee bira geesse si diduu danda'a. Namni baay'een yookiin isin mudatee naan hin beektanii natti fakkaata jechuudha. Maaliif sammuu keessatti kana qabattee jirta waan taateef jechuudha. Kanaafuu sammuu kee keessaa otoo waan akkanaa balleessitee gaarii ta'a furmaan isaa sammuu keessaa waan akkanaa balleessuudha jechuudha. Kana shamarraafis immoo shamarraafis jechuudha. Dhaamsa tokko nan qaba dhumarratti jechuudha. Inni lammataan immoo jaalala barbaada. Jaalalan barbaada. Jaalalli onnee kee keessaa hin jiru taanaan fedhiin kunis baduu hin danda'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee shamarran akkas jedhu. Waan nan jaallanneefiyyuu fedhiinsaa ka'uu didee jedhu shamarran. Yeroo baay'ee kan dhiira komatan nan dhagaas jechuudha. Kun immoo soba. Soba. Gatii si jibbuuf miti. Si jaallata. Waan sammuu keessa waan kana kaa'atee ati jaallatuuf jechuudha. Maal kaa'atee jira? Guyyaa wanti sun isa mudatu. Dhiirri kun dafee waan gadhiisu mataan isaa jechuudha. Waan isa mudate tokko hin gadhiisu dhiirri shamarran irraanfachuu hin dandeessi. Maaliif kuni uumama keenya jechuudha. Dhiirri waa tokko sammuu keessa kaa'annaan balleessuu hin danda'u jechuudha. Rakkoos ta'ee waa adda adda tanas jechuudha. Waan namni waa itti balleessu amma fakkeenyaaf shamarreen tokko osoo kaatee dhiira wayii janajjantee isarratti jechuudha. Dhiirri irraanfachuu hin danda'u. Hammayyuu malqiyaamaa jechuudha. Amma wajjin jiraatanii yoo wal dhiisanutti malee ishee amanuu hin danda'u jechuudha. Maaliif amanuu hin dandeenye beektu? Sammuu keessaa hin badu. Sammuu dhiiraa baay'ee cimaadha jechuudha. Sirriitti qaba jechuudha. Hin gadhiisu. Amma shamarreen tokko garuu osoo fakkeenyaaf dhiirri abbaa manaa ishee deemee dubartii biraatiin wal qunnamee itti deebi'ee osoo inni dhiifama gaafate maal jedhee waliin jiraachuuf murteessanii jechuudha. Hin irraanfatti shamarreen. Hin irraanfatti waan ajaa'ibaati jechuudha. Kun uumama rabbiiti waan ajaa'ibaati. Kuni uuma jirudha. Kanaaf ilmi dhiiraa waan qabe hin dhiisu. Amma gurbaan sun gaafa wanti kun mudatu sammuu keessatti isaa hafee jira waan ta'eef hogguu ati bira geessu yeroo hundaayyuu jechuudha. Fedhiin isaa yeroo si bira gahu sodaataa si bira gahara waan ta'eef achumaan ciisuu danda'a jechuudha. Gatii of sodaataa si birti dhufaaruuf. Kanaafuu shamarranii fi waan akkanaa keessaa wanti isiniif dhaamuu barbaadu maal inni beektu? Jaarsi keessan wanta akkanaa hin qunnama yoo ta'e yookiin jaalallee kee hin qunnama yoo ta'e maal gochuu qabdaa? Sammuu isaa kana akka inni dhiphatu gochuun qabu. Maaliif lakkii ani illee otuma fedhii qabdu jechuudha. Otuma fedhii kee ta'uyyuu lakkii ani silumaayyuu barbaadaan jiru. Lakkii jechuun jabeessuu jechuudha. Hadha yookiin nyaatuma nyaattee fuuma akkanaatiif jedhameetuyyuu irra buttee isa jabeessitee jette gaarii jechuudha. Maaliif waan kana irraanfataa deema jechuudha. Tuffataa deema. Garuu waan sitti dhagaame waan isheetti dhagaame se'a dhiiraa jechuudha. Guyyaa dadhabina akkas wanti sun isa mudatu jechuudha. Kanaafuu waan akkanaatu jira shamarreen jechuudha. Hundi keessanuyyuu fakkeenyaaf heerumuun keessan hin oolu boriitu jaalallee qabachuun keessan heerumuun keessan hin oolu waan ta'eef wanta akkanaa jaarsa keessa mudachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu isin maal gochuu qabdu? Jabeessuu qabdu jechuudha. Ati dhiira, ati jabaadha, ati maal ta'e,
kuni maal diqqiidha birqiidha itteetumayyuu waan ta'e kana qalalli gooteetuyyuu sammuu isaa kana akka inni yeroo hunda of dhiphisu otoo gochuu dhiiftee furmaata isaa tokko keessaa isa tokkodha inni kun jechuudha. Furmaata isaa keessaa isa guddaa. Egaa qoricha adda addaa fayyadamu jechuudha. Sababa waan akkanaa jechuudha. Qorichi sun immoo baay'ee miidhaa cimaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa galtaa biyya biraas deemuu dandeessa. Biyya qorichi kun hin jirrellee deemuu dandeessa. Baadiyyaa keessa deemuu dandeessa. Wanta akkanaa gaafa si qunnamu laazima qorichicha of harkaa qabaachuu qabda jechuudha. Kanaafuu tabalaasha'uu keerra atis yaa intalo, atis yaa obboleettii kiyya, atis yaa obboleessa kiyya sammuu kee akkasiin of amansiisuu yaali. Atis immoo isheen shamarreen jechuudha. Dhiira kana yeroo wanta akkanaa mudatu ati immoo furmaanni isaa jabeessuudhaan jechuudha. Furmaanni isaa furmaata guddaa cimaa isa tokkodha. Furmaata isa lammataati jechuudha kuni. Kanaafuu waan adda addaarraa barumsa adda addaa isiniif qabadheen dhufa. Mee kan shamarree keessaa isimmoo wanti fedhii dhiiraa kana kaasuu danda'u kanneen akkanaa jechuudha. Kan shamarraa isin barbaachisa waan ta'eef egaa paartii lammaffaa irratti qabadhee isiniif dhufa. Halkan gaarii jechaa share like nu gochuu hin dagatinaa. Oguu isin share waliif gootan yeroo isin like waliif nu gootanu nutis ni jabaanna jechuudha. Barumsaalee adda addaa isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Gara fuulduraatti waa gurguddaa inshallah isiniif qabadhee yoo jiraanne yoo lubbuun jiraanne jechuudha. Egaa yoo Rabbiin umuriin nu dheeresse jechuudha. Bakka jirtan maratti nageenyan isiniif hawwa. Egaa yaada qabdanu namni baay'een WhatsApp kiyya kunoo asirra jira. Facebook ni kiyya. Waan adda addaa kiyya jechuudha. Appiin adda addaa asirra jiru kan itti fayyadamu jechuudha. Egaa yaada qabdanullee achiin nuun gahuu dandeessu. Baay'een keessanis yaada nuun gaa jirtani waa'ee Hacaaluu Kaleessa dubbadhe irratti illee nama baay'eetu dhufe yaada cimaa naa kenne WhatsAppiidhaani. Akkuma sana isinis yaada gorsa yoo qabaattan mudannoo adda addaa wanta akkanaa isin qunname yoo ta'e furmaata isaa waan adda addaa wal gaafachuun waan jiru waan ta'eef asirratti kunoo toora asirra jiruun nu qunnamuu dandeessu. Egaa laayikii tuquu hin dagatinaa. Facebook keessan irratti illee otoo share gootanii gaariidha natti fakkaata. Egaa halkan gaarii horaa bulaa. Ashamaa kakafanii hordoftoota kabajamtoota Channel Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyyaa bakki jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha. Egaa akkam jirtu nageenyi badhaadha bakki jirtan maratti nagaanaaf ta'uu keessan hawwii kooti jechuudha. Egaa hordoftoonni ajalatti argamtan jechuudha hundi keessanuyyuu warri subscribe hin godhatin maqaa barreessuudhaan subscribe godhachuudhaan nu hordofaa. Arrammoo waan bashannanaa waan nama bashannansiisu tokko isiniif qabadhee dhufeen jira guyyaa har'aa jechuudha. Waan nama ajaa'ibuudha. Sunis wanta an qabadhee dhufe jaarraadhumaa keessaa waa baay'eetu argama sirriidha. Egaa kunoo nutis har'a waa baay'ee argaa jirra jechuudha. Anis waa xiqqoo waan isin bohaarsu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Sunis maa inni jettan egaa yeroo ammaa imaammaanis deenis daansii jammaranii jiru jechuudha. Waa'ee tookii irratti jechuudha. Waa adda addaatiin wal qabata jechuudha bashannanni keenya irra. Egaa calallii tookii kan jedhamuudhaan jechuudha. Har'a paartii waaniidha. Paartii waanii isaa har'a isin daawwachiisee isin bashannansiisee gaafa guyyaa lammataa boriitu immoo paartii tuusaa isiniif qabadhee nu ba'a jechuudha. Egaa kunoo akkuma bukkee kootti isin agarsiisa jechuudha. Ayyeni me asina nafeera manguddoo maqaan isaanii giifti duree alamiituu jedhamu kunoo asirratti isiniif fedha jechuudha. Yeroo ammaatti kunoo jaalalli isaan qabe jechuudha. Tookii irratti jaalala isaanii ibsataa jiru jechuudha. Egaa kuni jaarraa isa dhumaati jechuudha malee yeroo ammaatti qeerroonuu kun ijoollee xiqqoo shamarreen kun iyyuu warri jaalalli qabu kun iyyuu amma dhidhiisanii lolaa jechuudha. Amma immoo yeroo kun egaa kunoo waan haalaan ajaa'iba ta'e jechuudha kan isin daawwachiisuuf jechaa jiru. Waan ajaa'ibe tokko jira hammas immoo tokko wanti ajaa'ibe tokkotu jirti jechuudha. Gudduu jechuun sheep dhumtimti isin dudduubbee kun maal kobboollee isin jedhan kun sirba Amaaraatiin akkana gigish isa jedhamu sanayyuu maalitti qayyatte ishin immoo gara hudduu kanatti naanneffattee jechuudha. Akkana laa gigish gooti jechuudha. Kana kan baay'eedha ajaa'ibee kolfaan ajjeese jechuudha. Ani egaa har'a isiniif qabadhee egaa isiniif qabadhee isinis bohaarsuun barbaada. Kanaaf isiniif qabadhee dhufe egaa mee isinis nu waliin turaati. Egaan yaada qabdanu asirratti hundi keessanuyyuu kunoo toorri asirra jira. Kan WhatsApp, Facebook wanta adda addaa asirra jira waan ta'eef yaada keessan waan sirreeffachuu qabnu achiin nu gorfachuu dandeessu. Nuti keessanii kabaja isiniif qabna, ulfina guddaa isiniif qabna.
kanaafuu hundi keessan share like gochuun hin dagatinaa adaraa keessan jechuudha. Maaliif nuti akka jabaannuuf jechuudha. Isin bashannansiisuus yaada tokko tokkos barsiisota waan barsiisoo ta'anis waan adda addaa qabannee isiniif dhufna waan ta'eef like gochuu hin dagatinaa. Like yoo guutatanu like qofa osoo hin taane share illee yoo guutatan nu gammachiisa jechuudha. Amma baay'ee keessan yeroo isin share gootanu nan arga jechuudha. Namni hammam namni hagam hanga share godhee natti hima jechuudha asirraa. Kanaafuu sharing keessan baay'ee na gammachiise. Isinis baganaa jiraattan yoo isin jiraattan anis nan jiraadha. Yoo isin jiraattan anis nan jira jechuudha. Kanaafuu wal jabeessuun aadaa keenya haa ta'u. Walitti hinaafuu wal jibbuun nu barbaachisu. Yeroo ammaatti waliin taphannee waliin bashannanne yoo sammuu keenya sirreeffanne malee jireenyi addunyaa kun gabaabduudha. Guyyaa tokko kan hirqinfannee duunuuf iyyuu walitti hinaafna baay'een keenya jechuudha. Kanaafuu mee har'a waan bashannansiisoo ta'an keessaa egaa hundi keessan iyyuu subscribe godhachuun dagatinaa oduu ho'aan akka dhufee isin bira ga'uuf jechuudha. Maaliif yeroo nuti asii waa gadhiifnu dafee isin bira ga'a jechuudha. Subscribe yeroo gootan jechuudha. Achi kaatiin notifiikeeshinii si bukkee jirtu harka mirgaa sana xaqqee godhatanii ol isa dhurra kaattu assalaamu alaikum dhufee xaqqee isin bira jechuudha. Kanaafuu Oromoon naannoo kamuyyuu hundi keetu kan afaan godha geessu jechuudha. Bashannanuu fi tapha qofa yoo barbaadde waan siyaasarraa bilisa ta'edha jechuudha. Chaayinaaliin kun siyaasni dhufee keessan galu bashannanuuf taphachuu qofa. Ilmaan Oromoo tokko taasisuu qofa jechuudha hojiin keenya asirratti. Kanaafuu ulfina guddaa isiniif qabna. Kanaaf isin jaallanna isin kabajna. Yaa shamarran keessatti immoo shamarran koo umriin keessan naaf dheeratu. Maaliif shamarran kanatti namni garaan jabaatu beektu. Kanaafuu shamarran naa jiraadhaa umriin keessan dheeratu. Maaliif baay'een keessan kan share gochuudhaan like gochuudhaan na jabeessitan baay'ee kan ajaa'ibsiifadhu shamarran jechuudha. Keessatti shamarran shawaa dabalatee jimmaallee kana baay'een keessan isin kan isin beekudha jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaan jedha rabbiin haadha manaa na imaaris isin godhuu jedha maali. Min ችግራለሁ waa tokko kanaaf akkasii jechuun barbaada. Egaa mee jaartittii tokko jaalalli ishee qabee yeroo ammaatti miidhama guddaa keessatti tokko irratti kan ibsataa jirtu jechuudha. Egaa calalliin keenya ungulaallee waan babbareedaa borillee qabaniiru jechuudha. Kun har'a waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Mee mucattii kana isin agarsiisa haal tokko mucaasii gara hudduu kana naannoftee jechuudha. Ergasii asiin sirbamaadha kan nuti beeknu. Kun jechuudha. Isheen immoo ala gara maal ta'eef bara jijjiirame jechuudha. Bara yeroo jijjiiramu gara kam geeffame? Gara hudduu geeffame jechuudha. Gara hudduutiin akkan hudduu qofaan akka eegooti jechuudha. Sirba sana jechuudha. Egaa wantichis immoo guddaadha. Wantichi Allahu Akbar ilaaluun dhorkaa. Ijoollee waggaa 18 gadi ilaaluun dhorkaadha. Dursa bu'ee jechuudha. Ijoollee waggaa keessan 18 ta'e ilaalinaa waan kana. Maaliif wantichi sun nama waswaasul kannaas jechuudha. Waswaas. Kanaafuu kun dhiirota warra sadarkaa 18 hanga 20 wayii warra galtan ilaaluu rakkoon qabu. Maaliif garuu immoo waan barbaadina of eeggataa jechuudha. Amma ugi mee ugichas nagarsiisan dhufaa tokko na eegaa. Mee ugicha wajjin fataa hidhaatii kottaa. Ashama harka fuunii akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota chaayinaal Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyyaa bakka jirtan maratti simbira haga'u jecha egaa nageenyi yeroo jennu keessa kootii jechuudha. Maaliif lammiiwwan keenya biyya alaa keessatti argaman yeroo ammaatti jechuudha. Rakkoo adda addaatiin saaxilamaa jiru, kaan hidhaa keessa jiru, kaan du'aa jiru akkuma nuti argaa jirru. Kanaafuu isin immoo warra jirtanu rabbiin
nageenya keessan isin haa dhageessisu jechuun barbaada dursarratti jechuudha. Egaa itti aansuudhaanii har'a gaafii namni baay'een yeroo maraaf na gaafatu gaafiiwwan waggaa lamaan asitti na gaafatamuu eegaleedha jechuudha. Namni baay'een na gaafata garuu nam tokko tokkoon hangan dhufee na gaafatu deebisuuf baay'ee natti ulfaata waan ta'eef nama baay'eedhaafis nan ibsa yeroo tokko tokko. Kuni waan oskaa wayii hin qabne, waan safuu wayii hin qabne, waan qaanyii wayii hin qabnedha jechuudha. Dubbadhus homaa miti jechuufan jedhee. Egaa gaafichi maa inni jechuun keessan ni oolu. Egaa profaayilii kanarratti ni argama. Mee anis kunoo duuba kiyya kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo as keessatti mee al tokko ilaalaa eenyunni kuni. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Isheen kun gaafii yeroo maraatti nama baay'eetu na gaafata. Guyyaa dursaa wanti kuni ol darbamu jechuudha. Guyyaa dursa wanti kun ol darbamu waggaa gara 3tiif deemaa jira wanti kun jechuudha. Yeroon Masrii jiru jechuudha. Jechuun biyya alaa biyya ormaa yeroon tureedha. Egaa akkuma nama haadha manaa kiyya nama turteedha. Haadha manaa kiyya jechuun immoo ulfina waa tokko qaanyii wayii hin qabu jechuudha. Waan nama qaanessu wayii hin qabu. Yeroo baay'ee namni haadha manaa kiyya jechuuyyuu itti ulfaata. Haadha manaan qaba jechuu hin dhoska du'ee badee jechuudha. Kuni salphina ofii himuudha. Amma fakkeenyaaf salphina jechuun haadha manaa kooti jechuu miti. Salphina jedhamu kun haadha manaa osoo qaban hin qabu jettuutu salphina jechuudha. Yoomuyyuu haadha manaa horattee waliin jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Hin mormita. Ishee kanatti hidhattee kaadda taanaan. Isheen kanattis hidhattee sobda taanaan. Haadha manaa kee akkam jaallattu waliin illee jiraachuu gonkumaa hin dandeessu jechuudha. Maaliif dhugaan wajjin hin jirtu. Hin kaadaa jirta dudubbasii hin sobaa jirta waan taateef. Egaa jaalalli immoo yookiin immoo bultiin haqa qaba waan ta'eef haqa sanatu si qaba jechuudha. Haa ta'u ani yeroo baay'ee namni na gaafata waan kana. Suuraan kun erga gadhiifamuu jammaree taarikii isaa isinitti himuu yoon baay'isee himee ni dheerata. Tokko tokko mataarra tuquun barbaada. Egaa ani akkuma nam tokkotti haadha manaa kiyya turte. Haadha manaa nikaa hidhadhee waliin jiraadhuudha. Waa tokko waan dhoskaa hin qabu jechuudha. Waggaa arfan hadhaa jechuudha. Waggaan arfan darban achitti yeroo sana nikaa hidhadhee wajjin jiraata nama tureedha. Waa tokkollee waa biraa hin jiru jechuudha nuti. Bakkeetti sagaagalummaa yookiin immoo akka ijaazaa wal buusanii wal qabatan kanaa miti jechuudha kan itti jiraataa ture. Kamiifuu ulfinaan obboleessarraa nikaa hidhee ulfinaan waliin nama jiraataa jiruudhaan akkasii jechuudha. Gaafa guyyaa lammataa isheeyyuu barbaadee isin affeeruu hin danda'a. Maaliif namni yeroo adda bahu akka xalaataatti wal ilaala. Yeroo baay'ee jechuudha kan inni hubadhu anis. Akka xalaata jechuun kiyya akka ija hammeenyaatiin wal ilaala jechuudha ilmi namaa. Nam tokko tokko hunda osoo hin taane kun immoo wallaaluma jechuudha. Nam tokko wajjin jiraattee nam tokko wajjin qullaa kee ciiftee jirta waan taateef wajjin nyaattee wajjin rakkattees gaddas ta'u waa hundaallee wajjin dabarsiteetta waan ta'eef hammeenya yaaduun wallaaluma jechuudha. Maaliif amma sababan isheedhaan adda ba'eef hammeenya isheedhaaf hin yaadu jechuudha. Yoomuu akka obboleessaatti akka obboleettii kiyyaatti kan ilaalu jechuudha malee hammeenya walii dubbata baay'een namni yeroo adda ba'e jechuudha. Isheen akkana goote isheen akkana goote inni akkana godhe waan akkasiitu jira. Kuni wallaalumarraa waan dhufeedha. Namni gabanaa ofii gabbaasee hin himatu jechuudha. Maaliif rakkoon siif haadha manaa kee gidduutti uumamu siif isheedhaaf rabbiin qofa malee nama biraatiif darbuu hin dirqaman qabu jechuudha. Maaliif hin qabu? Maaliif iccitii baay'ee kan haati manaa fi abbaan manaa waliin dabarsan waan adda addaatu waan wal tuquu jira. Wama xiqqoo irratti waluu lamasii waan safuu hin qabne waan wama ta'e aariidhaanis jechuudha waan barbaade hin uumama haadha manaa fi abbaa manaa hedduutti jechuudha. Akkuma waaqabbee karakkoo haadha manaa fi abbaa manaa akka jedhamu sana jechuudha. Kanaaf akkas ture. Yeroo baay'ee ija hammeenyaatiin wal ilaalina. Yeroo haadha manaa keessanii adda baatanu yoo rabbii waliin isin jiraachis jiraattan. Egaa immoo erga adda baate jireenya gaarii hawwiif
nama gaarii ta'iiti adda isheedhaan bahi yoo jireenyi walii galuutiin dhadhaumee xiqqoo ulfaata ta'ennaan giddii ta'ennaan adda baatan wanti godhamu hin jiru jechuudha. Maal ta'u immoo yeroo gaariis waliin dabarsiteetta jechuudha. Jaalala gaariis illee waliin dabarsiteetta ta'uu danda'a waan ta'eef jaallattii gaafasiisnaaf jechayyuu har'a immoo waa gaarii yaaddaaf jechuudha. Kan ana caalu kan anaa olii akkasiin argattuun hawwaaf jechuudhaan akka kootti jechuudha. Malee kan anaa gaditti bakka taanetti kufuusii hin barbaadu jechuudha. Maaliif yeroo gaarii waliin dabarsineerra waan ta'eef jechuudha. Hammeenya yeroo sana waan uumamu waan adda addaa uumamu irraanfatta jechuudha. Guyyaa kana irraanfachuus immoo dirqama jechuudha. Maaliif ajaa gaarii waliin dabarsiteetta waan ta'eef jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti kan isiniif kaasee jechuudha. Egaa ishees immoo guyyaa tokko isinii affeeruu nan danda'a jechuudha. Biyya Gibsiitii kan isin jiraattu jechuudha amma yeroo ammaatti jechuudha. Egaa kanaafu ija hammeenyaatiin wal ilaallu jechuudha. Isinis ija hammeenyaatiin ilaaltu, anis ija hammeenyaatiin ilaallu. Isinis jireenya si jiraattu, anis jireenya koon jiraadha jechuudha. Kanaafu har'a akka ormaatti wal balaaleffachuun wallaaluma tokkodha. Maaliif nama gaarii taatee haadha manaa keetiin yookiin jaalallee jaallattu waliin yeroo nama gaarii taatee adda baatu dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Hammeenyi irratti dalagdee qabeenyi sii waan adda addaa kanas jira wanta adda addaa akkasii ni jira wanti ijoolleen walitti fayyadamuudhaaf wal fuudhu biyya alaatti. Waan akkasiitiin madeessitee gadhiisuun yoomullee akka isheen dhiiratti siqxee hin jiraanne ishee godha jechuudha. Maaliif hammeenyi ati har'a irratti dalagdu kun hiyootii sii hanga dhumaatti duraa balleessa jechuudha. Maaliif dhiirri bor dhufu sunis akkas hammaataa itti fakkaata jechuudha. Akkuma kee kana garaa jabaataa itti fakkaata waan ta'eef sanallee osuma nama gaarii ta'ee itti siqee jiru isheen garuu amanuu hin dandeessu jechuudha. Onnee dubartiiti waa qabnaan hin gadhiisu jechuudha. Dhiirris akkuma sana isheenis yoo madeessite gadhiifte shamarran isinatti dhuftu kunis akkanuma maal gootii kana gootii waan jedhu sana namni qabata ilmi namaa waan ta'eef kanaaf haadha manaa keetiif waa gaarii yaada otoo yaadduu fi maal ta'u waa baay'ee waliin dabarsiteetta. Ajaas gaariis waliin dabarsiteetta waan ta'eef kabajaan osoo isheen miidhin osoo innis hin miidhin osoo waan adda addaatiin miitee akkasiin garaa keessatti qabattee hiyootisii yookiin immoo gara fuulduraatti jireenyasii akkasiin hin jiraanne ishee gootee biraa deemuun siifis milkii hin ta'u jechuudha. Hin milkooftu atillee jechuudha. Maaliif isheenis yoo gaarii hojjette amala gaariidhaan walii ta'uu dinnaan osoo waliin miidhin osoo akka obboleessaatti waliif yaaddu adda yoo baate yoo nagaan deemte nama gaariitu ishee qunnama jechuudha. Maaliif jireenya sii fuulduraatti nama gaariitu ishee qunnama jechuudha. Garuu miidhee deemeetan nama gaarii waliin jiraadha jettee yoo yaadde dogoggora jechuudha. Wallaaluma jechuudha. Maaliif namni nama miidhe yoomuu deemeetuma miidhamuunsaa hin oolu jechuudha. Miidhamuunsaa hin oolu jechuudha. Egaa shamarree tokko yookiin dubartii tokko miitee itti caaltee ishee irratti jaalattee ishee irratti fuudhee ishee irratti hidhattee shamarraa wajjin ciiftee ishee yaadaa buufattee waan adda addaa irratti dalagnaan akkasiin onnee shamarranii madeessitanii fixaa jirtu jechuudha. Baay'een dhiiraa ijoolleen dhiiraa jechuudha. Kana booddee dhiira amanuu hin dandeessu dubartiin jechuudha. Dhiira amanuu hin dandeessu jechuudha. Sababa inni sun madeessee gadhiiseef jechuudha. Madaa sana yaadatti jechuudha dubartiin. Dhiirris illee akkuma sana waan tokko yoo qabe madaa sana yaadata waan ta'eef dhiirri waan akkana irratti otoo hin taane waa biraa irratti jechuudha. Fakkeenya dhiiraan jedhee shamarran garuu wanti jara gammachiisu addunyaa kanarraa wanti jara gammachiisu jireenya jarrii laayivii jarri jiraatanu jechuudha. Shamarran kana qabeenyi isheen gammachiisu akkati qabeenyatti amantu jechuudha. Yaa warra dhiiraa akkati nuti baay'een keenya qabeenyatti amanna miti. Baay'een nama jechuudha. Hunda osoo hin taane baay'een nama qabeenyatti amana jaalalatti amanu jechuudha. Shamarran garuu jaalalatti amanu. Birrii kan ittiin amananu jarri. Yooti birrii warra maal jette waa'ee birrii jaartanu jarri waa'ee jaalala keetii malee jechuudha. Wanti addunyaa kanarraa jara gammachiisu jaalala jechuudha. Nama jaallatu wajjin jiraachuudha jechuudha. Kan jara gammachiisu malee akka kee kana akka nuyi kana fakkeenyaaf dhiirri jechuudha. Dhiirri tokko garaa hammaanna jechuudha. Tokko kan rabbiin garaa jabeessu jira jechuudha. Nama akkanaatu jira waan ta'eef egaa rabbuun nuuf laaffisu jecha egaa mucayyoon kun haadha manaa kiyyaa kabajamtuu fi adda giiftii haadha manaa Naymaar turte jechuudha. Rakkoo qabaare rakkoo qaba. Hadha yoon isheerraa kabaja isin agarsiiseyyuu bor haati manaa gaariin kan koo ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif
har'a isheedhaaf ulfinan qaba waan ta'eef boris ishee kaaniif immoo ulfinan qabaadha waan ta'eef haala ajaa agarsiisee arrabsee xiqqeessee jennaan borsislee nan xiqqeessa jechuudha kun yaani ati fakkeenyaaf haadha manaa kiyya yoo bortaate jechuudha. Kanaafu hamaa waliif yaadurra jireenyi yoo sirraa'e yoo danda'ama ta'e yoo sirreef waliin jiraachuu yoo dhadhame immoo karaa nagaadhaan osoo afuura waliin guutin osoo waliin maraachin osoo waliin miidhin tuma daa'onnee walii keessan kaayin nagaadhaan namni kaa jireenya ofii nima jiraata jireenya namni walitti siqa malee akka adda bahu hin beekamu jechuudha. Maaliif egaa wama jiru hiyootii keessatti isin hin beektanii ana adda babaasee dubbachuu isin barbaadu. Egaa haa ta'u kanaafuu jechuudha gabaabinumatti mucaan kun haadha manaa kiyya turte. Suuraan kuni suuraa isin amma argitan kun guyyaa duraa jechuudha. Egaa haadha manaa kibba manaati maal jettu walolisa walti bu'eensa xiqqoodhuma wayitiin iyyuu egaa shamarran kun yeroo aaran wama fedhu sammuun jiraan kun bal'isee yaaduu hin danda'u waan ta'eef obboloonni kun achi jirtan shamarranis atti mufatinaati. Sammuun keenya uumaadha jechuudha. Uumaa jechuun yeroo jedhu uumama keenyatu iyyuu adda. Uumama keenyatu adda. Dhiirri fageessee yaaduu beeka. Waan tasatti dhufe waan aariitti dhufe sabaruu danda'a. Sabareetu iyyuu booda isaa ilaala jechuudha. Booda maaltu dhufaa? Waan kana yoon godhe booda maaltu uumama kan jedhu yaada dhiirri. Yoon amma kee ishee dhahee booda maal taati? Inni dhukkubsatti. Booda maal taati ree? Haakimee geeffamu. Booda immoo lafatti hafe. Kana yaada dhiirri jechuudha. Garuu shamarran yeroo aarte tokko jirti miti waa kana abbaa manaa isheetti fi burcuqoo fuutee jechuudha. Waan hin taane fuutee jechuudha. Maaliif xiqqoo sammuun keenya sammuun dubartiif sammuun dhiiraa walirraa baay'ee fagoodha jechuudha. Egaa huba xiqqoo siitii walitti buune mikilaata xiqqoodhaan jechuudha. Yeroo sanatti illee feesbuukii koo kana to'atte dura buute jechuudha. Feesbuuka kiyya to'atte jechuun to'atte dursa. Achumaan feesbuuka biyya innani achi bahee walitti buuneetuma ka'an nan fagaadhe aariidhaan jechuudha. Achiin bahee yeroon booddee feesbuuka koo irra galu piroofaayilii irraa anii fi kaa footoon kun qaxxeendee teenya walammanne. Inni akkana laalu sooraan akkanatti jiran. Eenyirra kaa'e? Isiidha. Akkasitti wanta akkanaa inni uumama jechuudha. Maaliif sammuun keenya baay'ee wal caala. Baay'ee wal caala fakkeenya isinitti hime jechuudha. Suuraan kun piroofaayilii jira. Yeroo sanatti kaa miidiyaa kanarra jechuudha. Ilaa ajandaa kaa isin beektani silaayyuu jechuudha. Mana keessaa yoo deemanii nama barbaadu iyyuu sakkana adda baabaayii irratti bahe immoo akkamitti dhiisu jarri. Egaa yeroo sanatti kaa oofamaa ture suuraan kun oliif gadi jechuudha. Maaliif an waan itti qaanfadhu tokko illee hin qabu. Haadha manaa kiyya homaa miti jechuudha. Maaliif haadha manaa kiyya jechuun ulfina. Ulfina haadha manaa jechuun ulfina sijjammar. Namni fuudheef wanti laaxeen adda jechuudha. Adda. Namni fuudhiniif namni fuudhe adda. Baay'ee ulfina qaba namni fuudhe. Kanaafuu ulfina ofiituyyuu hin qabu jedhanii kaaduutu salphina jechuudha. Kanaafuu egaa kanaafuu ammas immoo suuracha jechuudha akkuma beekamu. Har'as illee kunoo miidiyaarra jijjiraa jechuudha. Viidiyoo adda addaa laayivii yeroo sana nuti dabarsine jijjira. Inaafuu osoo hin taane nama baay'eetu amma inaaffaa gariin tokko akka waan haadha manaa kiyya ta'u inaafaa jechuudha. Maaliif inaafuurra akkanatti jaartiin ofii qabatamti. Akkanatti jaalalleen ofii qabatamti. Akkanatti laayiviin durbaa waliin yookiin shamarraa waliin akkanatti dabarfamaa. Waan jedhu sana irraa hubadhu. Dhugaa rabbiin siin jedha. Warra akkasiitiif siniidhaan barbaadu maali beektu? Haati manaa kee maal sirra barbaaddi? Akkamiin ishee gammachiifta? Akkamiin ishee wajjin ciisuu qofaanii miti kan shamarraan gammaddu. Kan shamarraa gammachiiftu jechuudha. Amma dhiirri baay'ee wajjin ciisuu qofatti amanu jechuudha. Wajjin ciisanii waan sana akka malee waliin gochuutuyyuu waan isheen jaallattu godheeraaf jedha dhiirri tokko gowwaan jechuudha kan sirriitti yaanne. Dubartiin sana qofaa miti dubartiin kan isheen jaallattu yookiin shamarran jechuudha. Sana qofa osoo hin taane laayivii barbaaddi shamarran. Laayiv jechuun jireenya keessatti jireenya jaalalaa waliin dabarsan tokko jireenya gammachuu jireenya sixootaa adda addaa waan onneen jiraa waan akkanaa jaallata jechuudha malee waa guddaa makiinaa fayyaa fiduu fi barbaadanu jirre jechuudha. Waan akkasiitiin gammachiiftaa. Egaa laayivii yeroo sana keessatti dabarsine yeroo gaarii ture. Yeroo gaarii ture. Isiniif fakkeenya otoo ta'e gaarii akka fakkeenyaatti fudhattaniitu jaarsi kiyya
yookiin immoo jaalallee kii akkanatti qabachuun qabaa isheen durbaa jechuudha. Inni dhiiraasoo anis haadha manaa kii akkanatti bashannansiifachuun qabaa. Amma yeroo sanatti laayivii baay'ee waa baay'ee waan ishee gammachiisu waan shamarran feetu nan beeka waan ta'eef waan jara gammachiisu nan beeka waan ta'eef waa guddaa ta'uu baadhuuf illee amma waliin jirutti kabajaaf ulfinan qabaa fi baay'ee waan ishiin gammaddu jechuudha. Kana nan godha laayivii yeroo sana keessa dabarsine qaama viidiyoo adda addaa fakkeenyaaf mee viidiyoo tokko asirraa isin affeera mee ilaalaati. Amma yeroo kana suuraa kana fayyada lamame Valentine jechuudha. Valentine jechuun beektanii hundi keessanuu guyyaa jaalalaa jechuudha. Guyyaa jaalalaa kanneen adda addaa kan wajjin kabajnillee kun hundi jira. Egaa anaafi kuni dookumentii gaariidha jechuudha. Dookumentii na boonsuudha malee kan itti qaanfadhu miti jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan asirratti. Har'a yoon nama gaarii ta'ee ishee biraa deeme bor nama gaarii naquun namuu danda'a. Yoon nama hamaa ta'ee ishee biraa deeme yoon har'a hammeenya si dubbadha ta'e bor isheen fuudhu sunillee hammeenyuma siin dubbadha jechuudha. Kanaaf nama ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka nama haadha manaa qabaadhee horadhee jiraachuu ilmaan horachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hamaadhumatu naquun namuu danda'a. Kanaafuu hammeenya waliin yaaduun gaarii miti jechuudha. Kuni dookumentii haadha manaa kiyyaa waliin dabarseedha. Waa tokko waan na boonsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf isinis akkuma sana godhadhaa. Waa gaarii waliif yaada. Hamaa waliif yaadina. Shamarran miitee hin deemin. Miidhamii deemi. Irra miidhamte deemuutu gaariidha jechuudha. Miidhamtee yoo deemte hin kiifamta jechuudha. Yoo miitee deemte garuu yoomuu miidhamaadhumatti kan si miidhu sitti qaba jechuudha. Dhugaa rabbiin sitti qaba jechuudha. Kanaafuu isheenis hamaa wanti isheen naa yaaddee hin jiru. Egaa yeroo sanatti wanta akkanaa adda addaa suuraan kun gadi ba'uunsaa dursa tokkoffaa irratti waan akkanaa irratti wal tuqameetuyyuu suuraan sun bal godhame jechuudha. Sana booddee ka amma immoo kun ammayyuu itti fufee jira jechuudha dubbichi jechuudha. Egaa akka jireenyaa ta'e naannotti adda baane garuu dookumentiin keenya ni jira jechuudha. Dookumentii keenya irraa fakkeenya akkasii fudhattanu abdii guddaan qaba. Kanaafuu nama miitee hammeeffattee xalaartaa ifattee irraa fagaachuun wallaaluma jechuudha. Egaa akkasitti akkas ta'e kun obbo Neymar Fuad nama akkasiiti jechuudha. Yeroo baay'ee nama na gaafattanuuf jechuudha gaafii keessan isiniif deebisee reetan amanaa. Kan kanarraa immoo kaa quraana qabeessinitti himu osoo immoo haadha manaa 3-4 qabaadde iyyuu nama isin dhosuu danda'u miti jechuudha. Waa tokko ana biratti wanta akkasii hin jiru. Anarraan hin uumamne, anarraan haaraa miti. Wanta akkasii obbo Neymar Fuad bira hin jirus hin jiraannes jechuudha. Hin jirus hin jiraannes hin jiraatus. Egaa sobaan karaan sobaan deeman gala nama dhorkiti jedha Oromoon. Kanaafuu egaa Channel Fuad Show jalatti argamtan gorsa xiqqoo fakkeenya xiqqoo narraa fudhattaniitu jedheen abdii guddaan qaba. Isiniifis barumsa guddaadha. Anaafis illee yaada komentii irratti naaf qooda. Egaa ajaan godhee gaarii goote kana bareechetta kana balleessetta naan jedha. Rakkoon qabu badii kunan fudhadha. Rakkoon qabu yaada qabdan achirratti nuun qunnama. Yoo barbaadan immoo komentii irratti yoo barreessuu isiniif hin taane immoo kunoo toora nuti asirra qabnu kanaan WhatsAppiin jira, Facebookiin jira. Waan adda addaatiin nu qunnamuu dandeessu kunoo toora asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Egaa hammas immoo kan dabalata warri seenaa adda addaa yeroo gaarii laayivii gaarii waan isin qunname waan isin mudate jechuudha. Kanneen immoo akkuma anaa kana dubbachuu fi ergaa kana namaaf fakkeenya haa ta'u. Yoo waan inni ajaa hojjetes kunis ajaa hojjete kanarraa fakkeenya fudhaa ajaadha. Waan akkasii yaada qabdanu xalayaa adda addaa haadha manaa keessaniif, jaarsa keessaniif, haadha keessaniif, abbaa keessaniif, obboleettii keessaniif jechuudha. Erguu yoo barbaadan kunoo toora asirra jiru nu qunnamtanii barreessitanii nuuf erguu dandeessu. Egaa ani immoo obboleessi keessan sagaleetti isinii jijjiiree mimmi'eessee ittoo itti naqee egaa haalaan miidhagsee waan kana asirratti isin affeera yoo rabbi jedhee isiniif dabarsuu nan danda'a jechuudha. Egaa warri yaada kana qabdanu warri seenaa adda addaa qabdanu hundi keessanuyyuu kunoo seera asirra waan asirra jiru nu qunnamtanii nuun gaachuu dandeessu. Balballi keenya banaadha. Egaa ammas wanti dabarsuu barbaadu wanti dubbachuu barbaadu wanti kun chaanaaliin Fuad Show kun siyaasarraa bilisa ta'uu hundi keessan sammuu keessan nabida. Maaliif yoo jettan siyaasni wallu jibbisiiseera baay'ee keenya addaan nu qoodeera gandaan nu qoodeeras waan akkasii jira. Kanaafuu asirratti siyaasni hin gaggeeffamu dhorkaadha dhowwamaadha jechuudha. Asirratti
obbolummaa qofa walirraa qabna jechuudha. Obbolummaa isa dhugaa qofa walirraa qabna jechuudha. Gandaan naannoon waan taaneen wal waamuun hin jiru asirratti. Kabajaaf ulfinaan nama waliin jiraatu rabbiin haa godhu. Egaa chaayinaalii keenya nu jabeessuudhaaf sheer nuuf godhaa. Guruppii adda addaa keessatti guruppii misinjiraa baay'ee qabdu yoona jechuudha. Guruppii hidhamee jiru ijoolleen taphatan waan adda addaa walii dabarsan keessatti sheer nuuf godhaa. Tokko inni lammataan guruppii waatsaappii jira. Waatsaappii irratti sheer nuuf godhaa. Nu jabeessaa. Yoo isin na jabeessitan anillee kana caala waa gaarii isiniif qabadheen dhufaa jechuudha. Yoo rabbiin nu jiraachise yoo rabbiin isinis jiraachise jechuudha. Umurii nu dheeresse yoo nuti wal jaalanne maaluu nu jiraata. Yoo nuti wal jibbine maaluu nurraa fagaata jechuudha. Waa gaarii argachuu hin dandeenyu. Namni adda inaaf adda addaatiin waan akkasii guutamu baay'een ni jira. Waan akkasiirraa of qusadha. Yoo nama gaarii taate gaarii si qunnama. Yoo nama hin taane taate akkasuma jechuudha dubbiin. Kanuma ደግነት ለራስ ነው itti amarri yeroo mammaaktu jechuudha. ደግነት ለራስ ነው. Gaarummaan nama gaarii ta'uun ofii keef baqe suma fayyada jechuudha. Bakka hin taanetti bakka itti kuftutti ol si qabuu danda'a nama gaarii ta'uun kee jechuudha. Yoo ajaa taate bakkuma hin taanetti kuftaa jechuudha. Kanaaf gaarummaan matuma keetiif akiraattis duniyaattis jechuudha. Yoo adda nama gaarii taate akiraattis si fayyada duniyaattis si fayyada jechuudha. Kanaafuu akkasii gara kanaan dhaamsa adda addaa warri qabdan dhugaa akkuma nama isiitti meeqee laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuu hin dagatinaa. Kanaan nu gargaara. Gara feesbuuka keessaniittis immoo sheer nu godhaa. Waa tokko rakkoon qabu jechuudha. Obbolummaadha bas. Waa biraan jiru. Waa biraatti warra yaaddan doggorinaa jechuudha. Gara feesbuuka keessaniitti sheer osoo nuuf gootanii caalaadha. Maaliif maamila baay'ee arganna jechuudha. Namni baay'ee nama chaayinaalii kanan arganne hamma ta'e anumatu feesbuukii irraa nama ta'e babarsiisee as fidee ganaa guddata jechuudha inshallah. Kanaaf yoo isin achiin geestan obboleettiin kee tokko argachuu dandeessi obboleessi kee tokko argachuu danda'a yerooti feesbuuk irratti sheer gootu jechuudha. Kanaafuu bakki jirtan maratti nageenyan isiniif hawwaa rabbiin hamaa keessan nun dhageessisinis egaa gammachuu keessan nu haa dhageessisu bakka jirtan maratti jechuudha. Yaa dhiiraa yaa shamarranii hundi keessan jechuudha. Akkasii horaa bulaa halkan gaarii.